Hayyee harka fuunee dhaggeeffatootiif daawwattoonni keenya miidiyaa mootuu addunyaa mararra jirtan hundumti keessanii nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jechaa har'a immoo dhimmoota garaa garaa irratti mari'achuudhaaf as jirra. Akkuma kanaan duratti dhufnee isinitti himaa turree mariis gaggeessaa turre har'as wajjin obboleessa koo Kifluu duukaa mari'achuudhaaf as jirra. Asumaanuu akka beektan miidiyaan keenya miidiyaan mootuu dhimmoota siyaasa dinagdee Oromoo amantii keessattiyyuu kan irratti xiyyeeffatee inni hojjetu mana amantaa Ortodoksii Wolooma Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa irratti wanta achi keessa jiranii wanta achi keessatti deemaa jiru uummataaf ifa gochuudhaaf as jira. Nu hordofaa affeerraa keenyaa amma dhumaatti nu wajjin tura. Hayyee obboleessa koo Kifluu baga nagaan dhuftee akkam nagaa jirtaan siin jedha. Akkam jirta Masii galatoom. Guddaa galatoomi waamicha keenya kabajjee yeroo kee aarsaa gootee asitti argamuu keetii fi guddaa galatoomi siin jechuun barbaada. Mariiwwan tokko tokko akkuma kanaan dura gochaa turre ammas wantoota uummata keenyaaf hubannoo ta'uu inni yaadnu irratti waan tokko tokko dubbachuu barbaanna. Galatoomi waan dhufteef. Masii yeroo lammataaf deebinee wal arginaa ati carraa kana laattee naaf heeruu kee fi guddaa galatoom jechuun barbaada. Tole galatoomi Kifluu. Egaa gaaffiiwwan tokko tokko wal gaafachaa irratti mari'achaa turtii yeroo gabaabaa goona. Akkuma beekamu ati nama amantaa Ortodoksii hordofudha. Waa'ee wallaansoo yookaan immoo qabsoo mana amantaa Ortodoksii fi Oromummaa kana wal wajjin jirta. Amman beekutti yeroo dheeraadhaa kaaste. Naannooma kanarratti wantootuma tokko tokko si gaafachuun barbaada. Gaaffiin koo inni jalqabaa Oromummaa fi Ortodoksummaan kun maali? Maaliif biyya sana keessatti akka ta'e Ortodoksummaan kan namni waliin qabudha. Namni baay'een namni Oromoo hin ta'inis namni Ortodoksii ta'e jira. Maaliif Oromoo ta'anii Ortodoksii ta'uun kun immoo yakka ta'e? Yakka ta'uusaa immoo kan nuti itti mirkaneeffachaa jirru abbaan keenyaa eebbifamuun abbaan Gabreel mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiru. Isaan qofaa miti. Mucaan ol adeemtuun umuriin ishee hidhaaf illee hin ga'iin mana hidhaa keessatti gidirfamaa jirti abbaa keenyaa wajjin. Mee kan akkamitti uummataaf ibsita Kifluu? Gaariidha Masii galatoomi akkuma ati jette hariiroon uummatni Oromoo fi amantiin Ortodoksii waliin qabu maal fakkaata? Maaliif of ta'anii Oromoo ta'anii Ortodoksii ta'uun akka hin danda'amnetti biyyi sun yaaddee gaafatee of taatee Ortodoksii ta'uu barbaaddu lakkii jettii kan jedhu sana hundeemarraa yoo laalle akkaataan dhufaatii sirna mootummaa biyya sanaa yoo laallee fi amantaadhaa fi bulchitoonni biyya sana bulchaa turan sirnoota darban keessatti hidhata guddaa walitti qabu. Kanarraa ka'uudhaan sirni mootummaa gama kaabaa kanaan uummata Oromoo cunqursee cabsee of jalatti bulchuudhaaf gaafa deemu wanta inni karaa godhatee wanta inni ulee godhatee ittiin uummata Oromoo reebuudhaan gidirsuudhaan dhufe sun karaa amantaa kanaa qabateeti jechuudha. Sirnoota bara mootii sana achi deebinee yoo yaadannee fi sirna bara mootii keessatti warri amantaa geggeessanis warri biyya geggeessanis tokko jechuudha. Kanarraa kan dhufe sirnoonni darban kun uummatni Oromoo gaafa amantaa kana fudhatu eenyummaan isaa jijjiiramee yookaas immoo habashoomee amantii kana fudhachuu akka qabu ta'aa ture waggoota dheeraadhaaf jechuudha. Yeroo ammaa kanattis kan nuti argaa jirru Oromoo taatee of taatee Ortodoksii ta'uun qabaa jettee gaafa dubbattu lakkii akkaataadhuma kaleessa dheengadda barame sanatti
Oromummaa lafa keessee, aadaa kee lafa keessee, afaan kee lafa keessee amantii kana fudhachuu qabda malee amantiin kun bilisaan amantii namni hundumtu namni amantiin kun karaadha, dhugaadha, jireenya jedhee itti amanee fudhate tokko gaggeeffachuu qabu. Aadaa isaa, afaan isaa, eenyummaa isaa qabatee amantii kana itti dhufuu qabaa. Ilaalcha jedhu hin qabanii jarri kun. Kutaa macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaalle namni hundumtuu afaan itti dhaga'uun aadaa isaa, eenyummaa isaa qabateeti jechuudha kan amantaa isaa hordofu. Kaleessa dheengaddaa akkuma manni amantaa ortodoksii warra Gibxii suni yommuu Phaaphaasii arganii biyya Itoophiyaa jedhamu kanatti Phaaphaasii arganii akka sirni mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa kun gaggeeffamu gaafa godhanii mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti Itoophiyaanonni Phaaphaasii ta'uu hin danda'anii, Itoophiyaanonni Ortodoksota ta'uu hin danda'anii jedhanii karaa ittiin qabeenya biyya sanaa ittiin saammatan akkasumas immoo olaantummaa qaban sana ittiin mul'isan biyya Itoophiyaa irratti fe'aa turan sanatu warri amantii kana kan keenya amantiin kun kan waliigalaati jedhanii hin amanne. Ispeeshaalii uummatni gara kaabaa kun jechuudha. Amantiin kun amantii keenya duwwaadha, amantiin nu ilaallatu duwwaadha jedhanii mootonni isaanii isaan waan barsiisaniif fakkeettiin waan qajeelchaniif gaafate lakkii ani Oromoo ta'etan Oromummaa koo qabadheen, eenyummaa koo qabadheen, aadaa koo qabadheen amantii dhugaa kana immoo fudhadhee deemaa gaafa jettu lakkii afaan kee lafa keessee, aadaa kee lafa keessee amantii kana fudhachuu qabda malee eenyummaa kee qabattee amantaa kana hordofuun qabduu ilaalcha jedhu qabu jechuudha. Kan immoo maalirraa kaasnee hubanne yoo jennee fi biyya sana keessatti akkuma beeknu manni amantaa ortodoksii Itoophiyaa biyya sana keessatti gaafa Phaaphaasotas muudu ta'ee lallabdoota wangeelaas leenjisu yoo ta'ee afaan ittiin namni sun dhalateen saba Oromoo duwwaa osoo hin taane sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiran iyyuu afaan itti dhalatanii miti jechuudha kan isaan sirna qulqulleessaa yookaan sirna qiddaasii jennu sana kan isaan baratanii kutaa macaafa qulqulluu olaanaa keessatti kan isaan baratanii afaan saba tokkoo aadaa saba tokkoo jedhanii akkuma jarri sun leellisan afaan ittiin baratamu afaan Amaaraa akkasumas immoo afaan mana qulqullummaa sanaa jedhanii kan leellisan afaan Giizii ture jechuudha. Isa kana gaafa abboonni keenya lakkii uummatni kun of ta'ee afaan isaan waan dhaga'uun waaqessuu danda'a. Aadaa isaa qabatee amantaa kanas qabatee deemuu danda'a jedhanii gaafa isaan qabsoo taasisaniiti sirni gittaa sila uummata Oromoo cunqursee bare amantaa kana keessa goree aadaa isaa eenyummaa isaa jalaa sarbee ture sun har'allee waan sana irratti fe'uu barbaadeetu yeroo inni deemu lakkii kun immoo hin danda'amu jedhanii abboonni keenya dhugaaf qabsaa immoo yeroo isaan dura dhaabbatanii fi amantiin ortodoksii yookaan ortodoksummaaf oromummaan waan walitti bu'e fakkaachaa jira jechuudha. Akka walitti bu'u kan godhu namootuma amantaa kana gaggeessan namootuma amantaa ortodoksii Itoophiyaa gaggeessan kanatu olaantummaa saba tokkoo mul'isuudhaaf jedhanii aangoo olaantummaa kaleessaa dheengadda qabatanii turan sana ammas deebisanii karaa mana qulqullummaa kanaa uummata Oromoo kana irratti fe'uuf jedhaniitu gaafa abboonni keenya uummatni keenya afaan itti dhaga'uun waaqessuu qabaa aadaa isaa eeggachuu qabaa jedhanii ifatti gaaffii kan dhiyeessanii abboota kana dararaatti galchuu filatan jechuudha. Yoo ilaalle yeroo tokko tokko ani biyyatti yeroo mana barumsaa olaanaa turretti naannoo itti dhalootaa gaafa si gaafatan naannoo akkasitti yoo jette inde ortodoksiin jira naannoo sana jedhanii amma isaan nama gaafatanitti jira jechuudha. Akkasumallee yeroo Phaaphaasonni muudamanii mootummaanii gidduu galee abboota kana sadan harka micciiree muudamni Phaaphaasota kana akka dhaabbatu godhu falmiif gaafa baanu silumayyuu ortodoksummaa eenyutu isinii kennee jedhanii namoonni dubbatan tokko tokko hin argamu jechuudha. Lallabdoota wangeelaa ta'anii dhaaloo ta'anii saba kana keessaa kan dhufan ta'anii jechuudha. Amantii kana mataasaa akka waan ofiisaaniif namaa laatanitti akka ofiisaanis namarraa fuudhuu danda'anitti yeroo isaan leellisantu argama jechuudha. Kun immoo maalirraa ka'eeti? Dhaloonni ammaa kun eenyummaa isaa aadaa isaa sirriitti hubatee ani Oromoo ta'ee ortodoksii ta'uu nan danda'a. Ani Oromoo ta'ee amantii kana gaggeessuu nan danda'a. Oromoo ta'ee luba ta'uu danda'a.
luba badhaasaa, luba tolaa jedhamee maqaa kanaan luba ta'uu hin danda'a jedhanii gaafa qabsoo kanatti seenaniti warri kaleessaa dheengadda gaafati mana barumsaa dhattu maqaa jijjiiranii baran yooti amantaa sana keessa taate maqaa biraatiif baasan arras waan sana deebisanii uummata kana irratti fe'u jedhaniitu akka waan amantiin ortodoksii fi oromummaan wal faallessutti mul'isanii yeroo isaan argisiisantu jira jechuudha. Kanatu akka waan amantaan ortodoksii fi oromummaan wal faallessu fakkeesse malee amantaan kamiyyuu namni kamiyyuu kan itti amanu bilisaan dhagaatti amanu mukatti amanu bilisaan kan inni amanu waan ta'eef amantiin kan nama kamiyyuu osoo hin taane amantiin nama naaf ta'a amantiin kun amantii dhugaa naaf ta'a jedhee fudhate hundumaaf amantii ta'ee argamuutu irra ture jechuudha. Garuu rakkoon armaan olitti kaasne kun akkaataan sirna kaleessa dhufiinsa biyya sana keessatti mootonni ittiin biyya sana bulchaa turan karaa amantaa kanaa waan ta'eef karaa amantaa kanaa immoo aadaa afaanii aadaa saba kanaa jalaa saamanii waan baraniifiti har'as oromummaaf ortodoksummaan akkasittiin ol lolaa jiraata jechuudha. Akkuma ati jette gaafa sochiin sabaaf sablammootaa eegalu fi kan Oromoo sun eegalu jechuudha. Abboonni sadanii abboota kana muudanii turan. Abboonni kun gaafa muudamanii naannoo Oromiyaa keessatti yoo xiqqaate namoota amantaa ortodoksii hordofan miliyoona 10 oltu jira. Kun daataa waggoota baay'ee dura darbete jechuudha. Har'a isaa olis ta'uu danda'a, isaa gad ta'uu danda'a. Abboonni kun gaafa muudamanii akkuma sirna mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa jirtu sanatti akkaataa seera mana amantaa sanaa eeganii abboota kanaa 26 muudaniitu akka isaan hojiitti bobba'an taasisan. Yeroo sanattis jarri kun amantaa biraa hordofaa hin jiran amantaa ortodoksii gaggeessu. Garuu immoo wanti adda godhu akka isaan kaleessa dheengadda baraniin nama isaan barbaadan lagaan yookaas immoo idda faana dha'anii namoota gara isaaniitti dhufe duwwaa kan godhaa turan sana kan muudaa turan sun waa hafee sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran uummata Oromoo dabalatee Phaaphaasii ta'anii gaafa gadi dhufaniiti Oromummaan ortodoksummaa nurkaa fudhate Oromummaan ortodoksummaa balleessuuf jedhaniitu keessaa halaan duula hamaa gaggeessan jechuudha. Duula hamaa kanarraa maal hubannaa? Jarri kun abboonni kun sadan abbaa Saariyoos ta'ee abuuna abbaa Istaatiyoos abbaan Zeenaa Maarqos namoota mana sana keessatti taayitaa daaqnummaatii kaasanii amma Phaaphaasummaa ga'anii harka isaanii irratti namoota guddatanidha. Garuu jarri kun iddaan Oromoo waan ta'aniif afaan Oromoo waan dubbataniif akkasumas immoo namootni afaan Oromoo dubbatan isaaniin waan muudamaniifiti jarri kun Oromummaa irratti duulan jechuudha. Gaafa kana Oromoon Phaaphaasii muuduu hin danda'u. Oromoo taatee taayitaa yookaas immoo kinatii Phaaphaasummaa sana kennuu hin danda'amu. Kun seeraa laa jedhaniitu keessaaf alaan iyyaniitu abboonni kun akka isaan faca'an taasisan jechuudha jarri kun. Kun maalitti agarsiisa? Ortodoksummaaf Oromummaan ammayyuu akka wal dhiibutti jarri kun fakkeessanii fidanii Oromummaa isaa qabatee namni ortodoksii yoo ta'e amantii ortodoksii balleessa amantii ortodoksiitu bade jedhanii waan yaadaniifiti rakkoo kana hundumaa uumanii Oromoon ortodoksii ta'ee jiraachuu akka hin dandeenye Oromummaa isaa qabatee ortodoksiis ta'ee akka ta'uu hin dandeenye ifatti mul'isuudhaaf jedhaniitu jarri kuni rakkoo kana hundumaa biyya sana keessatti uumanii mootummaan illee harka keessa gashatee abboonni kun akka isaan bakkeetti faca'anii hafan ta'e jechuudha. Isa kanaaf gabaabaadhumatti namni kamiyyuu Oromoo ta'e Oromummaa isaa qabatee ortodoksii ta'uu hin danda'a. Garuu ilaalcha saboonni kaleessaa namoonni sirna gita bittaa uummata Oromoo irratti fidan sun qabatanii ittiin deeman waan ta'eef har'as isuma sana deebisanii calaqqisuu waan barbaadaniif ati Oromoo taatee Oromummaa kee yoo qabaatte afaan keen faarfattaa afaan keen sirna qulqulleessaa raawwattaa afaan keen wangeela qulqulluu yookaas macaafa qulqulluu dubbii sagalee waaqayyoo qulqulluu uummatatti himtaa. Inni kun immoo isaan bukkeetti cubbuu ta'e waan ilaalamuufiti
Oromummaan Ortodoksummaa balleessa jedhan malee namni kamiyyuu inni Oromoo Oromummaa isaa qabatee, inni Amaaraa Amaarummaa isaa qabatee, inni Tigireen Tigirummaa isaa qabatee, inni Sumaaleen Sumaalummaa isaa qabatee, uummanni isaa fi sablammoonni biyya sana keessa jiran hundumtu jechuudha. Aadaa fi afaan isaanii eenyummaa isaanii qabatanii Ortodoksii ta'uun hunduma danda'ama ture. Ammayyuu kan wal lolaa jiru, kan wal dhiitaa jiru, sirni gita bittaa saba tokkorraa ijaarame sun Oromummaa balleessuuf kan inni duulu sun karaa amantii Ortodoksii qabatee amma saba Oromoo irratti deema akka inni jirutu namatti mul'isaa jechuun barbaadamas. Guddaa galatoomii Kifluu waa'een mana amantaa Ortodoksii fi Oromummaan kun akka inni waliin dhiibne akka inni waliin lolle ibsaa guddaa gootee galatoomii. Egaa manni kiristaanaa kun manni amantaa Ortodoksii kun mana kiristaanaa jedhamtee yaadamti. Kiristoosiin waamamtee jedhamtee yaadamti. Garuu gochaa isheen gochaa jirtu kun faallaa macaafa qulqulluuti. Isa kana macaafni qulqulluu kan inni jedhu deemaatii sagalee koo amma fiixee biyya lafaatti labsaa maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluutiin cuuphaa duuka bu'aa koo taasisaa jedha. Isa kana faallessine manni amantaa Ortodoksii kun mee erga Oromummaa fi Ortodoksummaan walitti hin buute itti waamamni mana kiristaanaa akkasisla. Garuu manni amantaa kun faallaa macaafa qulqulluu deemaa hin jirtu. Mee attamitti ilaalta kana? Galatoomii masi qabxii ijoodha kanatti kaaste kun yeroo tokko wanti gaaffii sitti ta'u jarri kun macaafni qulqulluu maal akka jedhu macaafa qulqulluu kana yoo dubbisu macaafni qulqulluu kun maal akka jedhu hin beeku amma jettutti yeroo inni si geessisu jira. Osoo beekanii look macaafni qulqulluun kan inni jedhu bartoota isaa 12 gaafa biyya lafaa irratti tamsaasu akka isaan deemanii dubbii sagalee Waaqayyoo uummata macca biyya lafaarra jiru. Uummata macca biyya lafaarra jiru hundumaa jechuudha. Nama tokko lama miti. Hundumaa sagalee dubbii Waaqayyoo barsiisanii mootummaa isaaf akka qopheessan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa ajaje. Har'a immoo bakka buutota bartoota gaafachaa kan ta'an fakkeenya Kiristoos kan qaban waan Kiristoos godhee darbe sana hundumaa gochuudhaaf waadaa galleerra jedhanii jireenya biyya lafaa kan hundumaa tuffatanii mootummaa Waaqayyoof nama qopheessuudhaaf hafuura qulqulluu kennaa hafuura qulqulluudhaan irra bulee kan muudaman yookaas gara kanaatti kan dhufan Phaaphaasota kana turan. Phaaphaasonni kun akka dubbii sagalee Waaqayyootti akkuma dhuguma manni amantaa qulqulluu Ortodoksii kun silaa barsiistutu ta'e namoota naannoo hundumaa keessa jiran kan afaan itti dhaga'anii akka isaan barataniif osoo sammuu qulqulluudhaan dhuguma sammuu qulqulluudhaan yaadu ta'ee jarri kun siyaasarraa bilisa ta'anii waa'ee amantaa duwwaa waa'ee mootummaa Waaqayyoo duwwaa geggeessitu ta'ee wanti isaan yaachisu wanti isaan dhiphisu waa'ee lubbuu uummata biyya lafaa kanarra jirutu ta'ee waa'ee baduu ilma namaa yookaas immoo mootummaa Waaqayyoo qophaa'uu dadhabuu ilma namaa yaadutu ta'ee saboonni biyya sana keessa jiran hundumtuu afaan ittiin dhaga'aniin waaqessanii qalbii diddiirratanii mootummaa Waaqayyoodhaaf akka dhiyaataniidhaaf haala mijeessu turan. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa afaaniitiin sababa afaan dhaga'uu dhabuurraan kan ka'e hoolota meeqatu yookaas namoota hordoftoota amantaa Ortodoksii ta'an meeqatu mana amantaa kana keessaa ba'e. Silumayyuu naannoo Oromiyaa keessatti manni amantaa Ortodoksii akka inni babal'atu kan isaan barbaadanii fi tokko naannoo akkuma beeknu sirna mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaan gaggeessu sana keessatti baajenni manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti gaggeeffamtu godaa gara oliitti kan dhufu. Godaa gara
walitti kan dhufu. Naannoo Oromiyaa keessatti immoo mana amantaa kana yoo babal'isanii fi riisorsiin naannoo sana jiru waan beekaniif akkaataan riisorsii naannoo sana jirutti manni qulqullummaa sun jechuudha. Waggaatti gibira mana qulqullummaa kanaaf kaffalti waan ta'eef gibira mana qulqullummaa baadiyyoota Oromiyaa jiran hundumaa keessaa sassaabamu kan gara aanaatti erga fidanii aanaatti gara godinaatti, godinaatti gara naannootti, naannootti gara federaalaatti dhufachuudha. Persentiidhaan citaa. So isaanin kan yaachisu galii naannoo sanarraa walitti qabatan waan naannoo Oromiyaa sanarraa sirna kaffaltii gibiraatiin kaffalamee yookaas immoo persentiidhaan citee walitti qabamee isaaniif galu sana duwwaa yaaduu irraa kanas waa'een lubbuu uummataa, waa'een mootummaa waaqayyoof uummata qopheessuu tokko isaan yaachisu jechuudha. Kanammoo kan bartu namni gaafa mana qulqullummaa dhaquu afaan itti dhalateen afaan dhaga'uun gaabbii galee cubbuu balleesse lubatti himatee sirna gaabbii galee foonsaa dhiiga isaatiif dhiyaatee mootummaa waaqayyoodhaaf dhiyaachuu kan inni dandeessu afaan beekuun yoo dhaggeeffate duwwaadha. Namni dhufee dhaabbatee afaan hin dhageenyeen maal akka inni jedhu hin arrabsaaf hin eebbisaasaa afaan hin beenneen dhaabbatee dhaggeeffatee gaafa galu qulqullummaa masaan manni kun mana amantaati bakka dhufne kun bakka itti waaqayyoo hafuurri waaqayyoo argamu bakka itti mootummaan waaqayyoo lallabamu jedheedhuma sammuu isaa keessatti waan of amansiiseef malee waan isaan jedhan dhageeme jechuudha. So kanarraa maal barte jechuudha. Jarri kun faallaa macaafni qulqulluun ajaju faallaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra deemee barsiisaa ture sana bartoota isaan dhaqaatii uummata koo barsiisaa dubbii sagalee waaqayyoo isaan jabeessaa isaanis cuubaa mootummaa waaqayyoodhaaf qopheessaa jedhe sana hundumaa dagataniitu waan biyya lafaa tokko qabeenyaarraa naannoo sana walitti guurratan. Lama taayitaa qabatanii yookaas immoo paappaasota naannoo tokko yookaas immoo garee tokko keessaa dhufanii shuumata laatanii yookaas kinatii kana kennanii fi isaan waan naannoo sana akka to'atan gochuun kun hundumtuu kan sitti agarsiisu waa'een uummata sanaa hundumtuu irraanfatame waa'ee risoorsii achi keessaa dhufu sana duwwaa yaaduu akka ta'e sitti mul'isa jechuudha. Isa kanaafiti naannoo Oromiyaa keessatti bataskaanonni hedduun isaanii cufamanii bataskaanonni hedduun isaanii keelloon irratti biqilee maaliif namoonni tokko tokkoon bakka afaan Oromoodhaan mootummaa waaqayyoo labsan bakka afaan Oromoodhaan mootummaa waaqayyoo lallaban deemna jedhanii mana amantaa kana keessaa hoolonni harca'anii amma manni qulqullummaa cufamuutti kan ga'e sababa abboota kanaaf jechuudha. Osoo abboonni kun dhugaadhumatti waa'ee uummata kanaa yaadu ta'e godinoota hundumaa irratti mana qorannaa macaafa qulqulluu banuudhaan luboota naannoo sanaa leenjisuudhaan daaqnoota naannoo sanaa leenjisuudhaan uummatni naannoo sanaa afaan itti dhaga'uudhaan dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffatee mootummaa waaqayyoodhaaf akka qophaa'u taasisuu danda'utu isaan irra ture jechuudha. Yeroo tokko immoo waan si ajaa'ibu goomaallee qabu jarri kun goomaallee qabu. Isaan kan yaadanii yoo dhugumatti naannoo Oromiyaa keessaa abboota paappaasota kana gara taayitaatti finne akkasumas immoo luboota naannoo sanaa yoo muunne daaqnoota naannoo sanaa yoo leenjifnee fi namootni nuti naannoo keenyatti leenjifnee naannoo Oromiyaatti bobbaasnee ittiin hojii argatan miinda argatan kun achi dhaquu hin danda'anii. Riisorsiin achi keessaa akka ittiin nuti paappaasii tokko godinoota torbatti ramannee godinoota Wallaggaa Arfan Asoosaa Gambeel kan bulchaa ture paappaasii tokko. Paappaasiin kun waggaa tokko dhaqa. Amnoshuu amma inni aanaa godinoota sana keessa jiran amma inni dhaqu hin beeku. Godina sana dhaqa malee aanota sana yoo amma inni dhaqu hin beeku. So abbaan dhugaadhumatti abbaa ta'ee naannoo sana bulchu godinoota sana bulchu waggaa keessatti tokko dhaqee godinoota sana argee manni qulqullummaa aanota sana keessa jiran manni qulqullummaa baadiyyaa sana keessa jiran maalirra akka isaan jiran kan hin beekne garuu immoo galii achirraa argamtu sana duwwaa sassaabbachuudhaaf waggaatti see tokko godina dhaqee waltajjii gaggeessee kan galuu fi dhugaadhumatti waa'ee uummata kanaa jarri kun hin yaadu waa'ee uummata kanaa jarri kun waanuma isaanii beekuu kan jedhu gaaffisitti ta'a jechuudha. Utuu beekanii osoo dhugumatti dubbiin sagalee waaqayyoo laphee isaaniirra jiraatee sammuu qulqulluudhaan naannummaa keessaa sanyummaadhaan nama qooduu sanyummaadhaan yaaduu keessaa ba'anii akka dubbii sagalee waaqayyootti uummata kana
hoolota ta'anii tiksuudhaaf yaadu otoo ta'ee naannoo jiran kan hundumaa keessatti afaan saboonni kun dhaga'aniin mana macaafa qulqulluu baranii barsiisaniitu luboota naannoo sana jiran daaqnoota naannoo sana jiran sirriitti barsiisanii akka uummata kana gaggeessan godhu. Silaatii uummatni baay'een uummatni danuutti lakkaa'amu miliyoonatti lakkaa'amu iyyuu akka inni miseensa mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ta'u kana gochuu danda'u turan. Garuu isaan ofittummaa isaanii ilaalcha sanyummaa kaleessa qaban sana of keessaa baasuu dadhabuudhaan mana amantaa sana maqaadhaan mana amantaa godhanii garuu iddootti siyaasii bixxilamu da'oo mana amantaa godhatanii iddootti siyaasa gaggeessan iddootti olaantummaa saba tokkoo iddootti olaantummaa afaan tokkoo iddootti olaantummaa aadaa tokkoo guddisan godhanii waan fudhataniifiti saboota kana hundumaa hoolota kana hundumaa bakkee irratti harcaasaniitu akka isaan yeeyyiidhaan butamanii nyaataman taasisan jechuudha. Isa kanaaf ani abboonni kun itti gaafatamummaa isaanitti kenname kanaaf ba'uu dadhabuu isaaniitiin lubbuun hedduun akka inni mana qulqullummaa kana keessaa badullee taasisaniiru jechuudha. Kun immoo maalirraa dhufee abboonni kun waa'ee amantaa duwwaa abbaa amantaa duwwaa ta'uu dadhabanii siyaasaaf amantaa walitti laaquudhaan waan abbaa ta'aniif dagatanii harka isaanii siyaasa keessa akkuma kaleessa dheengaddaa isaanitti galfatanii olaantummaa saba tokkoo naannoo mana amantaa Ortodoksii sana mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa sana keessatti mul'isuudhaaf jedhaniitu dogoggora kan hundumaa dogoggoranii jechuun barbaada Masi. Filoof guddaa galatoomii akka ta'utti macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiistee ergaa mana kiristaanaa irraanfatanii waan isaan godhanii uummatatti ibsuu keef guddaa galatoomii siin jedha. Egaa daqiiqaan keenyas dhumaa jira. Daawwattootiif dhaggeeffattootni keenya nu hordoftu inni abdii isinirraa qabnaa. Maarree egaa dhaamsa daqiiqaa tokko ergaa kee dhumaa uummata kanaaf maal dhaamta? Kana booda akkasumatti itti fufuu danda'amu manni amantii Ortodoksii Itoophiyaa kun attam godha? Uummanni maali malli isaa? Maal falachuu qaba? Maal dhaamtaaf? Ani uummata Oromoo keessumaa amantaa Ortodoksii hordofuudhaan abboonni kun abboonni sadanii abbaan Zeenaa Maarqos, abbaan Awustaatosii fi abbaan Saariyoos abboota 26 muudanii abboota kana keessa namoota naannoo hundumaatti ramadanii hawaasa isaanii akka isaan barsiisan taasisanii turan. Abboonni kunis ejjennoo dhabuurraan kan ka'e faayidaa xixiqqoo naannoo mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti argamtu sana dhiisanii dubbii sagalee Waaqayyoo isa barsiisan isa dhaabbataniif sanaaf dhaabbachuu dhabuurraan kan ka'e harka laataniitu gara mana sanaatti deebi'an jechuudha.